Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shimeemaan lammaffaa ani Shimeedha. Kun chaanaalii kiyya isa lammaffaadha. Barnoota garagaraa chaanaalii kanarratti isinin barsiisa. Har'a immoo viidiyoo kana keessatti algooriizimii yuutuubii yookiin yuutuubii irratti maloota adda addaatiin isin barsiisa. Wanti kun yuutuubii irratti nama milkaa'aa ta'uudhaaf chaanaaliin keessan sabskiraayibii baay'ee akka argatu viidiyoon keessan nama baay'eedhaan akka laallamuuf isin ni fayyada jechuudha. YouTuber ta'uu yoo barbaadan YouTuber milkaa'aa ta'uu yoo barbaadan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan waan viidiyoo kana keessatti barattan hanga xumura bara jireenya keessaniitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuu kooti. Namoonni yeroo jalqabaatiif har'an argitan chaanaalii kanatti dhuftan please chaanaalii kana subscribe godhaatii maatii nuuf ta'a. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya algooriizimii yuutuubii jechuun siistamii yookiin mala yuutuubii irratti itti fayyadamaa taanu nama fayyadamaa, nama milkaa'aa, nama sikeetamaa, successful nama akkasii ta'uudhaaf wantoota kanneen beekuun dirqama keenya jechuudha. Namni tokko viidiyoo ni hojjeta yuutuubii irratti jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjetu wantoonni inni beekuu qabu hedduutu jira. Viidiyoo sanis akkaataa itti hojjetu beekutu isarra jiraata. Egaa algooriizimiiwwan yuutuubii har'a ilaallu keessaa topic, title, thumbnail and tag wantoota kanneen ilaalaa jechuudha. Namoonni yuutuubii irratti viidiyoo hojjetanii yeroo poost gootan toopikiinsaa yookiin ajandaan mata dureen yaadni viidiyoo keessanii sun yaada isin gammachiisu yookiin isin keessanitti jaalatanii fi yookiin dandeettii keessan qofa ittiin agarsiiftan osoo hin ta'in waan san namni naa ilaalaa toopikiin isin filachuu qabdan kan isin irratti bu'uureffate osoo hin ta'in kan kastamarii keessan yookiin sabskraayibaroonni keessan waan akkanaa ni barbaadu. Rakkoo namaa maali? Waa'ee rakkoo namaa irratti hojjechuu qabdu, rakkina namaa hiikaa waan san irratti namni maal barbaada waan jedhu irratti bu'uureffataniiti kan hojjechuu qabdan. Toopikii yookiin ajandaan isin filachuu qabdan waan ofii barbaadan osoo hin ta'in waan namni barbaadu kan hojjechuu qabdan jechuudha. Ofirratti bu'uureffatinaa yookiin dandeettii keessan qofa namatti agarsiisuudhaaf hin deeminaati. Namni maal barbaadaa kan jedhu irratti bu'uureffadhaati. Waan namni barbaadu san irratti of leenjisaati. Akkasitti hojjedha. Kun algooriizimii yuutuubii keessaa yookiin maloota yuutuubii irratti ittiin nama milkaa'aa taatan keessaa tokko kana jechuudha. Okay, title viidiyoo yeroo hojjettanii yeroo post gootan taayitiliin isin barreessitan jecha viidiyoo san ibsu jechuudha. Jechi viidiyoo san ibsu viidiyoon keessan akka namoota baay'eedhaan laallamuuf waan murteessaadha. Jechi isin itti moggaastan jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aa oduu akkana jettanii post yoo gootan akkana caalaa waan viidiyoo san keessa jiru akkana ta'ee akkas ta'ee akkana ta'ee akkana jedhame baqa waan attract nama godhu waan nama harkisu itti moggaasuu qabdu jechuudha. Bakka sanitti sirriitti yaaduutu isinirra jiraata jechuudha. Callistaniituma isin namni waan viidiyoo keessa jiru viidiyoon baay'ee kwaalitiis ta'u ergaa guddaas qabaatu namni kan hubachuu danda'u jalqaba kan argu taayitilii kana itti aansee tambineelidha jechuudha. Tambineeli jechuun suuraa fuulduraan itti galfamu san jechuudha. Suuraa fuulduraan itti galfamu san haala kwaalitii ta'een haala viidiyoo keessa jiru isiniif ibsuu danda'uun haala baay'ee nama harkisuu danda'uun hojjechuu qabdu. Sababni isaa namni tokko yuutuubii kana keessatti yeroo viidiyoowwan olii gadi oofu jechuudha viidiyoo baay'ee ilaala. Viidiyoo baay'eetu jira. Isin tambineeliin keessan dorgomaa ta'uu qaba. Viidiyoowwan achi keessa jiran san wajjin kan wal dorgomu ta'uu qaba. Yookaan tambineelii akkanuma suuraa keessan fa'aa irra gootanii hanga nama beekamaa taatanitti namni waan isin hin beekneef suuraa keessan qofa irra gootanii jecha gara tokkoon barreessanii yoo dhiistan namni isin ilaaluu dhabuu danda'a. Kanaafuu waan viidiyoo san keessa jiru sirriitti ibsu. Fakkeenyaaf waa'ee seetingii takkaa barsiisuu yoo barbaadan mallattoo seetingii gootanii jecha baay'ee nama harkisuu danda'u, sammuu namaa harkisuu danda'u wayii itti gootanii seetingii tana yoo hin banin yookiin seetingii tana yoo hin sirreeffatin bilbila kee hin fayyadamin waan akkana jechuudha. yuutuubii hin fayyadamin jechoota akkana jechuudha. Jechoota harda ta'an itti maxxansuu qabdu jechuudha. Tambineelii keessan irratti yoo barreeffamaan ta'e yookaan immoo suuraadhaan yoo ta'e suuraan sun kwaalitii ta'uu qaba, atiraaktiif ta'uu qaba jechuudha. Innis maloota viyuu ittiin argatan namni viidiyoo keessan ittiin filatee isiniif ilaalu keessaa tokko algooriizimiidha jechuudha. Taag
gara taagiitti isin dabarsa. Taagii jechuun maqaa namoota bebbeekamoo yookiin maqaa chaanaaliiwwan bebbeekamoo yookiin jechoota tokko tokko ni barreessitu jechuudha. Taagii iddoo jedhu keessatti yeroo viidiyoo poost gootan. By the way guys, taag isa jedhu keessatti ani gama kootitti taagii hin fayyadamu, garuu algooriizimii YouTube keessatti namoonni baay'een ni fayyadamu, itti fayyadamaas jedha jechuudha. Namoonni teeknikii YouTube barsiisan taagii barreessaa jedhu. By the way, ani armaan dura nan fayyadama, amma dhiiseetiin jira. Jechoota taagii keessatti barreessitan kan descriptionii keessatti osoo barreessitanii, bakka description boxii keessatti osoo barreessitanii gaarii natti fakkaata. Akkasitti gaarii natti fakkaata. Akka kootitti itti fayyadamee yeroon argutti taagiin sun achitti irra na fayyadee jechuudha. Jechoonni taagii sun description boxii keessatti yoo barraa'e gaariidha. Bakka taagi jedhu sanitti isin hidha. Fakkeenyaaf Ethiopian New Music yookiin Oromoo Music yookiin diraamaa afaan Oromoo, fiilmii afaan Oromoo yookiin jechoota wayii taagii keessatti barreessitan yookiin Shimeemaan yookiin Beekishoo, Obsaa Teeknoo jechoota wayii barreessitan taagii keessatti waan akkanaati barreeffamu jechuudha. Kanumaafuu jechoota sanneen yeroo isin barreessitan naannoo kana qofatti hidhamaa deema, isin jalaa dhiphataa deema. Recommendation isaa suggest isiniif hin ta'u gara biraa bal'atee deemee jechuudha. Kanaafuu taagii san osoo akka kootitti akka filannoo kiyyaa miti garuu fayyadamuu hin dandeessu. Taagii san description boxii keessa yoo ta'e gaariidha. Okay, akkasan isin gorsa. Video color, video quality, video editingiin keessan bareedaa ta'uu qaba. Kalariin viidiyoo keessanii baay'ee bareedaa ta'uu qaba. Namni chaansii biraa qaba. Yeroo hundumaa wanti isin sammuun keessan beekuu qabu. Ajendaan keessan filatamaa, tambineeliin keessan filatamaa, jechi keessan filatamaa, ergaan isin achirratti dabarsitan filatamaa yoo hin ta'in namni carraa biraa qaba. Yeroo viidiyoo keessan laalan jalaan viidiyoo baay'eetu jira. Okay? Dhiisee biraa deema jechuudha. Akka dhiifamtanii hin deemneef ergaan isin dabarsitan ergaa kwaalitii ta'e, jechoota yeroo dubbatan jechoota ergaa dabarsuudhaaf hin dheeressinaati. Jecha filadhaa, jecha babbareedaa fayyadamaa, jecha salphumatti waan baay'ee isiniif ibsu. Mirxa qaalaatoች jechoota filatamoo fayyadamaati. Akkasitti hojjedhaan isiniin jedha. Okay, gama biraatiin immoo gaafii keessan kan algooriizimii kanaan wal qabatutu jira. Viidiyoo meeqa upload goonu guyyaatti torbanitti waan jedhutu jira. Algooriizimii YouTube keessatti namoonni tokko tokko viidiyoo upload gootanii ji'atti yookiin torban lamatti deebitanii upload gootu yookiin immoo turtanii ammallee upload gootu. Kun miidhaa baay'ee qaba. Daftanii viidiyoo ergaa qabu, viidiyoo faayidaa qabeessa ta'e, viidiyoo namni barbaade ilaalu yoo upload gootan ija namaarraa hin fagaatan. Namni viidiyoo keessan ilaalaa, like isiniif tuqaa, viidiyoon isin upload gootan ammas nama san bira ni dhaqa, ammallee ni dhaqa. Daftanii upload yoo gootan. Haa ta'u malee namaaf subscribe namni tokko viidiyoo chaanaalii keessan subscribe isiniif godhee viidiyoo gaafa subscribe isiniif godhu san isiniif laalee san booda isin ji'a lamatti yeroo deebitanii yookiin torban lamatti deebitanii upload gootan irraa fagaachaa deemtu namicha san irraa. Maaliif namichi sun namni subscribe isiniif godhe sun chaanaaliiwwan hedduu laalaa, viidiyoowwan hedduu like godhaa, viidiyoowwan inni like godhe sun mana san keessaa yookiin chaanaaliiwwan inni subscribe godhee like godheef san keessaa bira dhaqu keessan irraa fagaachaa deema turee jira jechuudha. Gaafa isin upload gootan namni tibba kana keessa isaan subscribe godhan yeroo viidiyoo gadhiisu kan tibba kanaa santu dursee isaan bira dhaqa. Okay? Kanaafuu irraa fagaachaa deemtu jechuudha. Daftanii viidiyoo upload yoo gootan viidiyoon keessan erga qabeessa yoo ta'e baay'ee faayidaa qabaan jedhee amana. Akkasumas jechuudha inni sirriitis kanuma algooriizimii YouTube jechuun mala YouTube irratti ittiin fayyadamaa taatan jechuudha. Namoonni viidiyoon keessan quality hin qabne dorgommiidhaan ala taatu. Kan wal isin dorgomsiisu YouTube miti. Kastamariidha. Nama viidiyoo keenya laalu, nama viidiyoo nuuf laalu santu viidiyoon gurbaa kana akkanumaan gurbaan kun waanuma argeessa. Gurbaan kun mucattiin tun akkana isiniin jedhee jechuudha. Okay? Kanaaf isin wanti gochuu qabdan namni sila gurbaan maal dhiisaa jira jedhee akka suspense akka ta'u gochuu qabdu, waan gaggaarii dhiyeessuu qabdu. Sanii achi immoo viidiyoon isin hojjetan torban kana waa'ee ispoortii, torban dhufu immoo waa'ee nyaataa, torban dhufu waan biraa yoo hojjetan I don't know
waan kana yuutuubaroonni baay'een hin gorsanii garuu ani chaanaalii kiyya irratti fakkeenyaaf waan elektirooniksii yoon barbaade nan dhiyeessaa waa'ee biiyuutii yoon barbaade nan dhiyeessaa yoon barbaade immoo oduu guyyaatiin dhiyeessaa kana jechuun anarratti nan beeka amala waan garagaraa narratti agarsiisaa jira chaanaaliin kiyya fakkeenyaaf subscriberoonni chaanaalii kiyya irra jiran 100 yoo ta'an 10 kan barbaadu waa'ee biiyuutiiti 10 kan barbaadu waa'ee oduu guyyaati 10 kan barbaadu waan biraati jechuudha hojii gosa 10 nama 10 jechuudha so subscriberoonni kiyya 100 ta'an malee 100 kun oduu guyyaa ilaalu 100 kun waa'ee biiyuutii ilaalu 100 kun oduu yookiin hojii biraa naaf ilaalu jechuudha bakka tokkotti ilaalchuu nama kana hundaatu tokko miti jechuudha guys kanaafuu akkamiin godhaa hojii garagaraa gaafa dhiyeesse subscriberoota kiyya keessaa kan hojii kana barbaadantu jira kan hin barbaanne illee hin jira nan beeka jechuudha kanaafuu view hangamiin barbaadan akka kootitti fakkeenyaaf namni 10,000 yoo ilaale kastamariin kiyya 10,000 kan oduu barbaadu 10,000 immoo kan teeknikoota garagaraa barbaadu 10,000 immoo kan biiyuutii barbaadu jedhee waan amanee jiruuf of keessa kootitti jechuudha hojii garagaraatiin chaanaaliin kiyya hin beekama gaafan oduu dhiyeessu warri kuwwan hin laalanii gaafan biiyuutii dhiyeessu warri kuwwan ilaalanii kuwwan immoo ilaalu akkasittiin qabadhee jira natti fakkaata akka kootitti jechuudha garuu isin immoo kan godhu qabdan akka yuutuubaroonni gurguddaan gorsanitti akka teeknikiin yookiin algooriizimiin yuutuubii jedhuttis hojii tokko irratti bu'uureffattanii yoo hojjettan fakkeenyaaf oduu guyyaa dhiyeessuu qofarratti bu'uura godhatanii yoo hojjettan fakkeenyaaf akka Abeel Birhaanutti jennu afaan Amaariffaa keessaa namoonni hundumtuu nama 100 yoo ta'e subscriberoonni keessan yookiin 10,000 yoo ta'e namni kun hunduu oduu kana barbaada waan ta'eef kanaaf jedhanii chaanaalii keessan subscribe kan godhan waan ta'eef namni kun hundumtuu viidiyoo yeroo upload gootan hunduu isiniif ilaalu durumarraa jalqabee isin kan walitti qabdan mala kanaani jechuudha mala hojii tokko irratti bu'uura godhataniiti kan kaatanii hojjetan jechuudha kanaafuu subscriberoonni keessan waan barbaadan waanuma tokko barbaadu jechuudha kan isin beekanis chaanaalii kana irrattis isin kan beekamtaniin oduu guyyaa dhiyeessuudhaan jechuudha okay kanaafu bifa kanaan fayyadamanii taatu garuu akka chaanaalii kiyyaa immoo chaanaalii kiyya irratti viidiyoo tokko upload yoon godhe nama 10,000 15,000 san caala immoo turee ilaalamuu danda'a 100 miliyoona illee kan laalamee ni jira sun akkamitti ta'e subscriberoonni achirra jiran sun kan afaan biyya Itoophiyaa hin beekne ni jiru lammiileen biyya biraan ni jiru isaan amma oduu guyyaa gaafa dhiyeesse wanti irraa beekan hin jiru wanti isaan laalan hin jiru garuu subscriberoota kiyya nan beeka jechuudha warri YT studio beektan audiensiin keessan biyya kam taa'ee akka jiru ni beektu lammiilee akkamii akka ta'an umriin isaanii meeqarra akka jiru saala isaanii dabalateeti kan beekuu dandeessan jechuudha isinitti waan ta'eef YT studio jechuudha kabajamtoota waan baay'ee bartanii jirtu jedheetiin abdadhaa kanaafuu yoo dandeessan isin waan tokko irratti xiyyeeffadhaati waan san immoo dhibbatti yoo ofitti amantan olii gadi hin deddeeminaa olii gadi hin jijjiirinaati waan san qofaan beekamaa ta'a viidiyoo yeroo isin upload gootan nama baay'eetu isin ilaala jechuudha subscriberoonni keessan amala tokko qabu jechuudha amalli isaanii waan tokko barbaadu jechuudha amma kiyya waan tokko hin barbaadan nan beeka waan ta'eef jechuudha isin akkas yoo gootan gaariidha yoo godhus baattanii lakkii 5,000 kanaaf 10,000 kanaaf 10,000 nagaa yoo jettan akkasittillee hojjechuu ni dandeessu homaa dhorgaa miti jechuudha fakkeenyaaf miidiyaawwan garagaraa oduu garagaraa fi oduu qofa osoo hin ta'in qophii bashannanaa waan garagaraa dhiyeessu fakkeenyaaf EBS TV chaanaalii yuutuubii jechuudha kan EBS akka Itoophiyaatti tokkoffaa natti fakkaata yuutuubiiwwan gurguddaa jedhaman keessaa jechuudha galiidhaan illee baay'ee tooppiidha isa kan caalu hin jiran natti fakkaatu TVdha waan ta'eef amala televezyiiniitiin hojiiwwan garagaraati kan dhiyaatu jechuudha waan tokko miti kan dhiyaatu waan bashannanaa ni jira waan nama gaddisiisu ni jira gargaarsa namootaaf funaanuu ni jira qophiiwwan hedduu qaba waan ta'eef namoonni baratanii jiru waan ta'eef akkasitti isaan hordofu so isinillee akkuma isaa ta'uu ni dandeessu paarsonaalii dhuunfaadhaan miidiyaadha waan ta'eef miidiyaa mataa keessanii biildi gochuu ni dandeessu algooriizimiin isin barsiisaa jira jechuudha maloota itti fayyadamaa taataniin isin barsiisaa jira jechuudha wantoota kanneen sirnaan appilikeeshinoota fayyadamtanii kompiitara fayyadamtanii Photoshoppiiwwan garagaraa viidiyoo editaroota garagaraa fayyadamtanii viidiyoo yeroo waraabdan kaameraa bareedaa yookiin immoo moobaayilaallee yoo ta'e moobaayila qulqullina qabu fayyadamaati hojjedhaan isiniin jedha yeroo kennaa hojii keessaniif hojii qulqullina qabu dhiyeessaaf viidiyoon keessan qulqulluu ta'uu qaba sagaleen viidiyoo keessanii baay'ee qulqulluu ta'uu qaba ani akkana yeroon isin jedhu kanatti sagaleen ani amma ittiin isin barsiisaa jiru kun qulqulluu ta'uu dhabuutu mala isin kan fudhachuu qabdan atiyyuun hojjenne jettanii anaan dorgomoo osoo hin ta'in
keetuu viidiyoon qulqullina hin qabu kan isaatu akkana jettanii anaan dorgomoo osoo hin ta'in jechoonni ani isiniin jedhu kun isin ni fayyadu isin immoo itti fayyadamaa qulqulleessaati. Akkana jechuudha. Dooktarri tokko sigaaraan aarsin namaan jedha ofii sigaaraa aarsaa jennu. Kanaafuu dooktarri aarsaa maaliif hin aarsine akka ofiin jechuu ta'a jechuudha. Guys baay'ee isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo biroollee isiniif qabadhee nan dhufaa naaf uffadhaa galatoomaa viidiyoo kiyyemmoo yoo isinitti tuli adaraa keessan sheer godhaa. Bye.